Akka lammii tokkootti paartii anaa fi hojii misoomaa itti naaf hojjechiisaa nageenya kiyya naaf eegaa waan jedhu filachuudhaaf kaardii filannoo fudhateen jira. Guyyaa gaafa caamsaa 24 ariitiidhaan eeggataa jira jechuudha. Caamsaa 24 akka biyyaalessaatti filannoon biyyaalessaa hin jiraata. Kana keessatti immoo akka lammii tokkootti hirmaachuudhaaf waraqaa filannoo galmaa'ee fudhadheen jira. Aangoo karaa nagaan walitti dabarsuu keessatti gaheen filannoon haqa qabeessaa fi seera qabeessa ta'e geggeessamu baay'ee murteessaadha jechuudha. Filannoon waggaa 5tti marsee kan dhufudha. Kun akka seenaa biyyaatti immoo namni kamuu biyya isaa keessatti filannoo qaama isa hoogganu paartii isa hoogganu filachuudhaaf carraa isaatti fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef anis akka jiraataa biyyattii kanaatti akkuma kaardiin kennamuu jalqabeetiin galmaa'ee kaardii koo fudhadhee filannoodhaaf qophaa'een jira jechuudha. በኦንላይን የምርጫ ካርድ አውጥቻለሁ። karaa onlaayiniitiin kaardii filannoo baafadheera. Gaafa guyyaan filannoo ga'u caamsaa 24 bara 2018 mootummaa naaf ta'a na bulchaa jedhee yaadu filachuuf qophaa'een jira. Haalli itti fayyadama miidiyaa fi haalli itti maanifeestoo isaanii ibsanuu paartileen yeroo kamittuu caalaa bara kanatti qixa kan argaa jirruu fi kun immoo hammami siyaasni biyya keenyaa gara ammayyoomuutti akka deeme kan namatti agarsiisuu fi kan abdii namatti horuudha jechuudha. Miidiyaan biyya keenya keessa jiran baay'ee karaa nama gammachiisuun yaada isaanii dabarsaa turan dhaggeeffachaa turre ani hordofaan ture sirriitti. Kanaaf kuni gaariidha bu'a qabeessa ta'a biyya keenyaatiif yaada jedhuun qaba. ማንኛውም ሰው በዜግነት ግዴታው መወጣት አለበት ካርድ ወስዶ namni kamiyyuu dirqama lammummaa baachuu qaba jedhee yaada. Namni kaardii baafate kaardicha seeraan kaa'ee guyyaa filannoo irratti hirmaatee mootummaa waggaa 5 taanan biyya bulchuuf filachuun barbaachisaadha. Kaardii fudhattee filuu dhiisuunis osoo yeroon galmee jirus galmooftee kaardii fudhachuu dhiisuunis yookaan filuu dhiisuunis xiinsammuudhuma nama dhuunfaa sana irratti kun dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kun mirga fayyadamuu keetii mootummaa sanallee komachuus hin dandeessu. waan gaarii hojjetellee galateeffachuus hin dandeessu jechuudha. Gahee keessaan qabdu jechuudha. Galmaanii kaardii fudhachuun galma miti. Galmi inni guddaan gaaf sana sa'aatii eeganii buufata filannoo sila kaardii sanarraa fudhatanitti dhiyaatanii filachuutu baay'ee seena qabeessa.